Akka bultan dhaggeeffattootaaf Du'atoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kana jiru luba Qannoo Galaanii jedhama. Waaqayyoo gooftaa maccaa ganama kana nu wajjin ta'uu barbaada. Nu isaa wajjin ta'uu barbaadna laata? Mee isaa wajjin ta'uu barbaaddani? Jarjarinaa tasgabbaa dhaggeeffadha. Mee mana keessaas waca dhiisaa gara dubbii Waaqayyoo dhaggeeffachuutti qalbii keessan ergisaa. Seera boqonnaa 39 irraan dubbisa. Yoosef gara biyya Gibxiitti gad hin geeffame hojjettoota mootii Gibxii warra gurguddoota keessaa Phooxifaar ajajjuun eegdota namni biyya Gibxii sun warra Ishmaa'eel warra gara Gibxiitti isa fidanirraa isa hin bitate. Waaqayyo garuu Yoosefii wajjii waan tureef wanti inni hojjetu wal qixxaateef inni mana gooftaasaa nama Gibxii sana keessa mana gooftaasaa nama Gibxii sana keessa ture. Gooftaansaas Waaqayyo akka Yoosefii wajjin jiru waan inni harkaan qabus Waaqayyo akka wal qixxeessuuf in arge. Yommus Yoosef faara gooftaasaa argatee itti dhiyaatees in hojjete. Namichi immoo hojii isaa akka inni ilaaluuf qabeenya isaa hundumaa harka isaa jala hin galcheef. Waaqayyo erga gaafa namichi hojii mana isaa waan qabu hundumaa Yoosef akka ilaalu godhate jalqabee sababii Yoosefiif jedhee mana namicha Gibxii sana hin eebbise. Eebbi Waaqayyoo wanta inni mana keessaa alaas qabu hundumaa irra ture. Akkasitti namichi wanta qabu hundumaa harka Yoosefitti in dhiise buddeena nyaatu duwwaa malee lafa qabeenyi isaa jiruyyuu tokko illee hin beeku. Yoosef immoo dhaabbii in tola ija namaattis in miidhaga ture. Ameen. Haa kadhannu. Yaa gooftaa namnatti wajjin jirtu hojiin harka isaa miidhagaadha. Hojiin harka isaa qajeelaadha. Yommuu ati wajjin taatu namni nama fuulduratti hin dhaga'ama. Yommuu ati wajjin taatu namni hojiin isaa itti tola. Yommuu ati wajjin taatu namni simboof surraa argata. Kanaaf yaa Waaqayyo gooftaa maccaa isa nagaan nu bulchitee isa guyyaa garaa haadha keenyaatti nu uumte jalqabdee hamma har'aatti nu eegdee waan nagaan nu bulchiteef si galateeffanna. Nagaan immoo akka nu oolchituuf sitti of laanna. Guyyaa kana hojii harka keenyaa eebbisi. Wal nuu qixxeessi. Nu gargaari wajjin ta'i. Maqaa Yesus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Waaqayyo Yoosefii wajjin ture jedha. Waaqayyo namaa wajjin turuun, namaa wajjin ta'uun akkam dinqiidha. Namni baay'een qobaa joora biyya lafaa kana keessa. Yoo qobaa ta'uudhaa baate immoo hafuura hamaa wajjin joora. Waaqayyoo wajjin deemuun garuu isaa wajjin socho'uun garuu akkam dinqiidha. Seexanni gara nutti geessu beekamaadha. Gara Sii'ool, gara raammoon isaan duune, gara abiddi isaan dhaamne.
garatti salphatani, garatti leeyyi'ani, garatti qullaa buusani, garatti sammuu dhaban maraatan, gara sanatti fuudhee deeman isaa ifatu Waaqa. Waaqayyo garuu garatti nama ta'an, garatti qalbii horatan, garatti sammuutti deebi'an, garatti namaaf Waaqa fuulduratti simboo argatanitti nama geessa. Kanaaf Waaqayyo Yoosefii wajjin ture jedha. Mucaan kun mucaa abjuu qabudha. Maatii gidduudha. Namni baay'een dhalateef hundumatu abjuu qaba miti. Mucaan kun abjuu qaba. Abjuun isaa guddaadha. Abjuu isaa guddaa kana dura goruudhaaf obbolaansaa injibbaniidha. Yoo seera uumaa boqonnaa 37 dubbistan. Abbaan illee itti dheekkame abjuu isaa kana gaaf tokko. Silawanii fi haati keessii sagaduuf jenna mooreetta midhanii dubbiin jedhe. Garuu immoo dubbicha hubannaadhaan hin eega ture jedha. Kana gidduutti obboloonni isaa warri hinaaftuun, warri iji isaa banamu isaa hinaaftu, warri gaaf tokko guddatee iddoo inni ga'u bartee hinaaftu. Maal akka godhanii mucicha karaa irraa balleessan yaadu turan. Kanaaf itti naafu. Kottaan ajjeefnaa, kottaa boolla buufnaa, kottaan gurgurannaa, kottaa bineensa nyaata jennaa. Kun hundumtuu mucaan kun sababii abjuu qabuuf, sababii waan borii Waaqayyotti agarsiiseef, galma isaa, ga'umsa isaa, iddoo inni itti guddattu Waaqayyo isaa bitti agarsiiseef, boolla buufnaa, hin ajjeefnaa, hin gurgurannaa, bineensa nyaate, abjuun isaa immoo karaa inni ba'u laallaa. Waan jedhamu kun hundumtuu isa irratti kan gadi roobeef abjuu isaa hambisuuf. Hamma fedhe namni sirratti ka'uyyuu, hamma barbaade waan fedhe yoo namni siin jedhayyuu, abjuu Waaqayyo ganama sitti agarsiisetu raawwatiin hafu. Abjuu Waaqayyo ganama sitti hime si hubachiise lafa Waaqayyo si sarare sana namoonni si hambisuu danda'anii jiran. Boolla buusanii garaa ciisuu didee achii baasanii hin gurguratanii bineensa nyaatanii galanii immoo taraatti buna dhugan, buddeen gaddaatti nyaatan. Inni guddachaa jira, moortuun buddeen gaddaa nyaatti. Inni guddachaa jira, moortuun wayyaa gaddaa uffatti. Inni guddachaa jira, moortuun wayyaa galagashitee uffatti. Inni jira. Namoota baay'eetu du'a keenya hawwanii, du'a keenya eeganii dadhabanii nufani. Waaqayyotu nu jiraachisa. Waaqayyotu nu fufsiisaa jira. Isaafis saman nu jiraachisa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gaafa isaan namicha tokkotti gurguratan, qomoo warra Ismaa'eelitti gaafa isaan gurguratani, qomoo Abrahaam, qomoo warra kakuu, qomoo warra abdii qabanii fuudhaniitu qomoo warra garbittiirraa dhalatee isatti gurguru. Hammam gaddeebi'uu, hammam identity luuzii akka isaan godhan namatti agarsiisa. Hammam akka isaan gaddeebi'an namatti agarsiisa. Isa duwwaa miti, hin gurguran beeku. Wayyaa isaatti dhiiga horii fa'alanii galanii hin du'e bineensa nyaate. Sammuu isa kamiin hin du'e jedhanii akka isaan odeessan naan galu. Isaan biraa namichichi baadhatee yookiin fudhatee sokke hin du'e jedhanii galanii qe'eetti odeessu. Sobaan. Sobduun saabis irratti odeesteef hin duutu bo'o. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Namichi inni bitate dhaqeetu isaanitti dhaqee tokkotti gurgurate
gaafa namichaaf hojjechuu jalqabu immoo garbicha ta'e Waaqayyo Yoosefii wajjin ture hojiin harka isaa fiixaan isaa ba'e isaa raawwate takkanaan wanellate afaan Amaaraatiin takkanaan wanellate maqaan Waaqayyo haa eebbifamu እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሲሆን መከናወንን ታገኘዋለህ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ሲሆን መከናወን ይሆንልሻል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን ነምች ታኤል መላላ ዋይን ወጀቱ አርክሳዬ ቢፈማል ዋይን አርካንቱ አርክሳዬ ቢፈማል ገገሳንሳ ኦጂንሳ ባየ በሬዳ ሲምቦ ቀበ ነምች ፉል ዱረት አመነማል አጭበርባሪ ሀቱ ሌባ ወይምቲ yoona kana namicha waan inni qabu hunduma akkan ilaaluuf akkan to'atuuf warra hojjetanis akkan to'atuuf waan hundumaayyuu oversee godhee kaa'e namicha Waaqayyo sababii Yoosefiin kan ka'e hojiinni alaas manaas qabu hundumaa irratti barakata isaa dhangalaasee jedha እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሲሆን አሕዛብ ባንተ ምክንያት ይባረካሉ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ሲሆን ብዙዎች ይባረካሉ ይኔ ቢፈሙ ባየን ይኔ ቢፈሙ ነምችኩን አልሳ አመንሳ ቢፈሙ ሙዴ መነሳት ገዲሰ ዱመራት ያዳመና ዱዋ ተወኖሳ ጀለንገሽኔ መሌ ዋንቲ ዘትላቲን ይሩ ሰየብሰ ዋቀይ በሬ ደሞ ጉርባን ኛራ ቶልቲ ፉለ ቶልቲ በሬ ዱዋይት ከናፍ ዱበርቲን ኢጃት ያተ ይላሉት ተካተ ቆራምሰ ሰነ ሲንደርበ ጉርባን ኩን ሰቦደ ጉርባን ኩን ወረ እስራኤሊፍስ ወረ ግብጽፍስ ነማ ኤባ ከንታይ ማሉ አደምሰ ከከቲ ዋቀውሲ ወጀንጅራላት sochotu keetti waaqa osoo wajjin jiraalaata harka nama baay'ee duukaa seexanatu hojjeta kanaaf baarakaa hin qabu waan isaa harkaa hin qaban Waaqayyo si wajjin jiraalaata Waaqayyo harka kee qabee si gargaaraa jiraalaata Waaqayyo hojii harka isaa eebbise isaa wajjinis ta'e maqaan Waaqayyo eebbisu egaa Uma isaa argitanitu akkanni bara beelaa bara gaddaa bara daaraa bara dhiphinaa akkanni soortu ta'e Israa'eliifis warra Gibxiifis ofiisaafis horee Minaaseef Efreemin horee gidiraa koone irraanfachiise biyyan gidiraa keetti immoo akkan horuu godhe jedhee maqaa ijoollee isaa akkatti akkanni moggaase maqaan Waaqayyoo eebbifamu Waaqayyo si wajjin jiraachuusa Waaqayyo akkasi wajjin socho'utti maal godhaa jirta mucaan kun ijoollummaas jalqabee waan hamaa waan jallaa obbolaansa ummugoon abbaatti man jaallatu waliin galu waan hamaa wajjin haati manaa namicha kanaas ijaattee hatteetu malaaltuu gaaf tokko rakkoo biraarraan ga'u gaafa isheen geessu min baqate mucaan kun waan xuraa'ummaa waan dogoggoraa waan sirriin taane wajjin waliin galu mee ammuma namaatti immoo dadhabaa namaatti waan xuraa'arraa baqadhume wanta Waaqayyo wajjin walitti si buusurraa baqadhume mee yaada Waaqayyo wajjin walii galime mataa kee miti warra kaaniif barakata taata Gibxiif barakata ta'e warra gurgurani warra boolla buusani warra du'eeradhani warra sobarratti haasa'an hundumaaf eebba ta'e abbaasaafis haadha isaafis lammii isaafis eebba ta'e iddoo buufataa iddoo qubataa iddoo aara galfii isaaniif ta'e yoo Waaqayyo wajjin jiraata ta'e yoo Waaqayyo wajjin walii galtee deemta ta'e Waaqayyo akkas si godha biyya hambaattu biyya ormaattu
biyya keessattu Waaqayyo si eebbisa. Dubbii dhageenya nuuf haa eebbisu Waaqayyo. Haa kadhannu. Yaa Waaqayyo mucaa obbolaansaa jibban kana. Obbolaansaa namni 11 wal ga'anii yeroo isaan jibban tokkicha kana wajjin dhaabatteeti. Tokkicha wajjin dhaabattee waan haaraa gochuu dandeessaati. Kanaaf yeroo raajoon 450 fooggalanii Waaqa Ba'aaliif aarsaa dhiyeessanii yommuu isaan socho'an aarsaa isaanii hin mil'anneeti. Yommuu Eliyaas tokkichi Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob akka na ergite sabni kun ilaalu maqaa keetiin jecha keetiin akkam bayaa ilaalanii mul'adhu gaafannedhe abiddaan mul'ate. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa yaa Gooftaa Waaqayyoo Eliyaasii wajjin abiddaan mul'atte, Waaqayyoo Yoosefii wajjin mul'atte, Waaqayyoo warra gatamanii wajjin dhaabattu, Waaqayyoo warra firri jibbe wajjin dhaabattu, Waaqayyoo warra hiriyaan gatanii wajjin dhaabattu, Waaqayyoo amanamaa qalbiin kee yaadi kee hin geggeeddaramne, Waaqayyoo jaalala kee ganamaatti haftee jiraattu. Maqaa Yesus Kiristoosiin si haa galatu. Namichi kun mucaan kun eebba ta'e, halagaaf eebba ta'e, ormaaf eebba ta'e, lammiif sanyii isaaf warra isa gaadduufis eebba ta'e, mataa isaatiifis eebba ta'e. Namni si walii galee adeemu eebbifamaa ta'a. Namni si dhaggeeffatee adeemu eebbifamaa ta'a. Maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf yaa Gooftaa nuyi lubbuu keenya foon keenya sitti laanne bara keenyaaf sitti laanne si wajjin jiraachuudhaaf murteeffanneerra. Ati immoo ayyaana kee nuu baay'isi. Humnoota hafuuraa hamoo nurraa hidhi. Gadi ba'uuf ol lixuu keenyatti nu wajjin ta'i. Yaa Waaqayyoo biyya hambaa kan jiran, biyya keessa kan jiran, biyya Arabaa kana kan jiran, baadiyyaan magaalaa keenya kan jiran ijoollee kee yaa Waaqayyo Gooftaa isaanii wajjin ta'uu kee mul'isi. Isaan duuka dhaabachuu kee mul'isi. Hojii harka isaanii eebbisi. Fiixaan ba'umsa simboobsurraa isaaniif kenni. Nageessa hoo si haa galatu. Maqaa Yesus Kiristoos Gooftaa keenyaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqaatti ol fudhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessa itti haa deebisu nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameraa Quubsaa Tasfaayee Waaqayyo isaa eebbisu jechaa asumaan yommuu xumuru. Waaqayyo si wajjin baanaan fiixaan ba'umsi jira. Meesaa wajjin mari'adhu ba'i. Guyyaa gaarii.